Gamala tasirri kuni maali wanta kana ta'u kuni nurraa hafaalaat kun kirriite sankutaati oromoo ta'a nu duuka salaataa isaan immoo nu kirriite nan duutuma kirri kennan duuna malee kirri kenna ofirraa hin kunnu otta jedhan nu bira baasanii ka alatti saajjeessa kiristaanaaf dhaabate malee wanni nu hojjete tokko hin jirri keessan kutaan jechuu jira obboleessi kiyya Haayilee jedhama amma osuma inni na waliin jiru kirri kee kuuteedhani kirri kiyya kuutuu jedhe deemtee masgida na waliin salaataa nu wajjin salaachuu qabdaa jedhani anis wajjin illee salaatuu hin danda'u jedhe sababa saniif qaluu danda'amta. Mimmaan kiyya dhangalaaseetiin hin gale naqalan na haa qala na dheedana nan bulchin jedhe ammallee naqaltu naa qaltu malee bakkitee nan jalaa dhaqu tokko hin jiru. Waxabajjii 22 halkan warakkaarraa eegalee sababa ortodoksii ta'an qofaaf duulli duguggaa sanyii haala fakkaatuun kan isaanii seefaan akka hoolaa gorra'amanii kan isaanii akka bofaa dhagaadhaan mataan isaanii reebamanii kan isaanii lubbuun otoo jiru harkirraa muranii ittiin weellisaa fi ittiin geeraraa kan isaanii garaa baqaqsanii ibiddaan gubaa qabeenya isaanii guutummaan guututti barbadeessanii irbaata abiddaa taasisuun maatii abbaa fi haadha malee hambisanii abbaa fi haadha maatii malees hambisanii kiristaanonni hedduun yoo xinnaati har'a guyyoota 35 oliif lammii maleessa fakkaatanii darramaa fi gidiraa guddaa keessa akka jiran yeroo agarru seenaa kitaaba Nahimiyaa keessatti barreeffame nu yaadachiise. Nahimiyaan Anaaniidhaan Yerusaalem akkam turte jedhe yeroo gaafatu Anaaniin akkas jedheeni dallaan Yerusaalem jigeera balballi ishees ibiddaan gubateera manguddoonni fi daa'imman soortota malee hafanii jiru arrabaa fi doorsoofis ta'aniiru jedhee waggoota kuma hedduun dura waa'ee Israa'eloota booji'amanii gidiraa ulfaataa keessa jiranii nu yaadachiisa. Egaa kabajamtoota maatii Waaqayyoo biyya keessaaf biyya alaas teessanii qophii keenya hordofaa kan jirtan dhimma kana egaa waa maleen kaafne adoolessa 24 25 fi 26 kutaa lallaba Arsii fi kutaa lallaba Baalee keessatti mana kiristaanaa qulqulluu madaanamii deeraa irraa jalqabuun mana lubummaa olaanaa kutaa lallaba Arsii keessattis kiristaanota Zuwaay Baatuu dugdaarraa dhufan ilaallee mana kiristaanaa Gabri'eel Gadab Asaasatti kutaa lallaba Arsii xumurree gara kutaa lallaba Baaleetti qaxxaamuruun mana kiristaanaa qulqulleettii Maaramii magaalaa Roobee keessatti argamtutti goruun xumura doola jajjabeessuu keenyaa kutuma lallaba Baalee kiristaanota mana kiristaanaa Ambeenturraa buqqaanii kolleejjii qonnaa Agaarfaa keessa jiranitti argamne rakkoo isaan keessa darbanii fi ammas keessa jiran borus abdiin isaanii maali kan jedhu irratti isaan wajjin turtii taasifnee jirraa hanga xumura qophii keenyaatti nu faana ta'a. Nama bifa argan yeroo hin gaafatan jedha maanguddoon Oromoo yeroo makmaaku tarii nuti gurra keenyaan waan baay'ee dhaga'uu dandeenya garuu rakkoo fi gidiraa kaneessaa kana kan dhandhame immoo caalatti waa'ee isaa ibsuu danda'a. Eenyu haa dubbatu jennaan kan achi ture eenyus waa'ee warra du'anii haa haasa'u jennaan isa awwaale akkuma jedhamu qorumsa isaan irra ga'e keessaa muraasa isaanumarraa haa dhageenyu jennee carraa isaaniif laannee jirra. Kutaa lallaba Arsii madaanalamii deeratii eegallee Baalee Agaarfatti qophii keenya xumurraa gara keessummoota keenyaatti haa dabarru waan jedhanis haa dhaggeeffannu. Warqana Shareebaan jedhama. Ani biyya kana ergan dhufe waggaa 30 guute. Mana ijaarradhee ani qotteen buluudha qoteetan bulaa mana jabaa ijaarradhee qabalee 02 keechattan argama. 02 dheeraa daffaqa arkeecha. Achi keechan jiraadha. Amma gaafa calqaba wanni kuni ka'u sa'a 9 iyyuu qaban halkan keecha sa'a 9 iyyuu qaban dubartiin jala jirti dhiirri jala jira maaluma inni wanni kun dhalate jedhee
waa dowwaan lalamuu gadi baa oolan deebi'aa gadi baa oolan deebi'aa amma macarrashaa sa'a 4 walakkaa hoo ga'u nurra garagalan manni kiyya waxaa jedha 4 walakkaa mucaa darajjee jedhamu mucaa isaatiin mana isaa baqqaanii isarra naxxas deebi'an yoo isaan deebi'anan sodaadhee halkanuu shabbaramaatu man bule sa'a 9 irraa qabee jechuudha amma sodaadhee jalaa fiigee mandara seene yoo sodaadhee mandara seenu cuuceen jalaa ma'aatidha warri jajjabaan keessa jira akkabaabiin keessa jira amma ana bichaadha kristaan amma baqqaan kiristaaninnatii kiyyaan gubachuu kiyya jedhee amma fiigee mana isaanii seene oonani mana seenu mana islaamaa jechuudha amma achi yoo girsanii dhufan gaduma jedhan galabaatti tuggodhan galabaatuu laafurii amma dhuma nakkate ilaaluutu madhiisee raanaan deemee amma moona achi as garagalu manatti sol darban mana kiyya mana manooraa guddaatti darban yoo darban bakka gubaa kaashaggaadha gubuurra silaa fudhachuu wayyaa ilmi oromiyaa nama hin balleechitu anillee intala oromooti duudhaan kiyya oromoo abbaan kiyya oromoo maaliif na gubdanii maaloo nan gubina eega gubdanii immoo nyaatinaatii fudhadhaa jennaa sanillee eenyu naa dhagaye oromoo kirriidhani oromunnatii keenyan barbaadin taaka maalan beekan oromoodha jedhan oromoon ittaasa abbaan kiyya saba torbat oromoodha ati tiyya oromoodha jedhee itti wataawwatu maaloo nan gubina ijoollee too ijoollee tiyya isin an akka woteechaan akka won tiyyas nan gubina ijoolleen tiyyas nan gubina maaloo oromiyaan teenya gubattee maalittam maal jiruu qabaachuu barbaan nan gubina mee maaloo gurradha ammoo sanun gubina meeshaa keechani meeshaan ilma oromoo tan ilma oromooti gurradha don jedhu didaniituma hoo jedhanii anumarra garagalanii achi kecha abbee tan jedhan mokonnin yaamii tan jedhan tokkollee abbaa faawdi jedhan maaloo mee nafsee dhiisaa kaasilaa mee gubdanii nafsuma shii dhiisaa jennaan nafsee shii barbaannaa jedhan nafsee shii barbaannedhanii kun cuubeen na doorsisaa kun qoncooran na doorsisaa kun uleen na doorsisaa mana namtitti sanii tanatti dheeche ati qottuudha gadi bahi qottuun qalamtu tolti maal abbaa keetii goota mana kanaa jettee fuuteetti gadi na darbite ati mana sanii niiti ishee abdallaa jechuudha qottuu haadharaa bahi mana kanaa naan jette qottuu jechuun kiristaana jechuudha ani abaa'u giddiin qabaateen ani intalma oromootii garuu waanuma fees haa ta'u bakka nan waan biraa nan godhini bakka jedhee didee bahi ani mana sanii bakka itti on gadi bahu kun awwaannifni hoo jedhee dhufe kun qoncora narratti qabaa kun uleen akkana godhaa jedhaa kun cuukkodhaan akkana godhaa jedhaa wataawwatee nan dadhabee amma saalii amantan jedhan tokko immoo islaamuma hin jira biyya keenya wajjin dhufne dhufti kiyya heexosa waradaatti dhaladheanii amma ajjeeshii ajjeeftanii minibirata gubaa ishii ajjeeftanii sinan ajjeesa hoo jedhu inni narratti hafe bakka ajiche hoo narratti hafu inni wajjin hin taaggalee goobee Abdurrahmaan goobee tan jedhan bacirraashi erga manni guddaan gubatee erga hunduu dhume mana dirijjiitii tan qaba mana daabboo maashinii tan 400 bitamiin qaba maashinii saniif midhaan gara kumtaala 100 mana na jira ani gabaree maabariidha amma midhaan san ol seenee laalee deebi'ee maashinii hin laalee dirijjiitiidhaan fudhadhee jira investimentii jechuudha nan hojjedhaani daabboo beetii mana guddaan qaba magaazana guddaa meeshaan achi keessa guutuudha meeshaa keessan ol seenee laalee raawwatee qoncoora fidee amma natti ol deebi'e yoo Abdurrahmaan goobee kun natti deebi'u maaloo ilma koo nan qaliin woona qaliin mana gubadhu kun kan maa dhuftee jedhee ani jalaa gadi bahu amma 10,000 bakkatti fidinaan jedhe 10,000 echa hin qaba kun mana keessa bobeechite manni gubate carqiin gubate meeshaan gubate mee maalan qaba kaani kan hundaan irratti waddamtanii jedhe amma achi ka'ee bakka cakkaneetu molduba deebi'ee diggaamee natti deebi'ee dura mana horaa gubanii ammallee natti deebi'ee saarbisoonni kifilii 4 saarbisoota akkuma jirutti meeshaa muluu wajjin mana saalooniis akkuma jirutti televiziyoonii 3 kana madada wajji soofaa 3 wambaroonni gara wambaroota 18ti wanni tokko dunaanafin shaashii takka qamishii tokko dumbaafatin qilxil godhayna gubanii otaawwata dadhabee amma macarrashaa magaazana sanoo gubanii raawwatan maalee duu hedanii dhiiga kee irratti facaafnaa jedhan waan takka naanafne midhaan kumtaala 100 wajjin maashinii wajjiniin maashinii daabboo kiyya jechuudha innaa in gubee yoo gubu bakkaani qoncoora sanii amma saalii amma sunnarraa hin dhoowwee amma achi fiigee nan bahee achi baanan amma duutee amma magaazana isee gubanii hundaa eega fidhanii morma keetiif ta'anii jalaa bahi jennaan mosholokaa wayiitiin bahee achi bade an amma jibbaadhe ka ofirraa. Maqaan kiyya Admaasuu Boggaalaa jedhama. Teessoon kiyya Gadab Asaasaa waradaati. Haa ta'u malee warada Asaasaa yoo ta'u qotee bulaa gandaati. Ganda wiita gosireeti ani kan ta'u 2008 qabeenya kiyya horii 25 fi dinnichaa kuntaana 50 lafa hekteera 15 qabeenya akkuma facaaseen akka itti facaasuun achumatti waddamee hafee jira.
kuma lama saddeeti hin guban. Rakkin nawannaatiin na guban rakkin amantaa bichaatiin na guban yoo sanillee manni islaamaa tokko hin gubanne kan kiristaanaa bichaatu gubate. Kiristaana achitti akka akkabaabii keenya jiru mana gara saddeetitti gubate. Kana ka gubate kanarraa jammare amantaa bichaa malee nama tokko yookaan mana islaamaa tokko ka tuqan hin jiru. Achirraan immoo ani achi dheesseetti asumatti galee mana seerri hin jira jedhee karaa magaalaa Asaasaa kana magaalaa katamaa 02 galee jireenya manaa kiyyatti achitti immoo qobadhee odu jiru 2012 kanatti irriiba keessa odu jiru kaawwan gubaa deemanii madadaan maqaa isaanii laala maqaa isaanii galmeedhaan laalaa deemaa galmeeffatanii deemanii qabeenya keenya nu gubanii lubbuu keenya bichaa dheessuudhaan baanee jiru. Midhaan achi yoo sana argadhe keessa kuntaala 480 guuratanii waan takka illee hin gubnellee guuranii fudhatan. Mucaan dadhabaa ka humna dadhabaa tokko jira isaan maqaaqaamaa jedhee motora bilookeetti katti calleessu jira isas motora sanis wanna biraa adda addaa xaqlaala jalaa gubanii isallee gubanii mana lukkuu inni immoo bilookeetti isa calleessee mana lukkuullee ka mucaa kiyya mana lukkuu qopheessee jedhe maashina sanillee caccabsanii balleessanii biraa deemanii jiran. Rakkoon itti uumame abbaan kiyya siin dura biyya tanaaf warra duraa duulee harka lamaa dhawamee galee ammas deebi'ee hojjaa mootummaa eega achi deebi'ee hin galee hin dabaddaban hin qaxaqqatan haati tiyya manaa baatee hin beektu haadha tiyya dabaddabanii qaxaqqatanii sagaa turaatti buusanii dhoqqee irra harkisanii kana hunda godhan guyyaan isaa 23 maaksanyoodha. Sanii 23 dhufanii too abbaa kiyyaas akka maletti qaxaqqatan haadha tiyyaas akka maletti qaxaqqatan sagaa turaatti naqanii dhoqqee keessa harkisanii sa'aatii 2 duutee sa'aatii 8 walakkatti ka'ee reeffi isaanii namni itti kalaayu dhaabamee achitti iddoon isaan asuma mannahaariyaa duubee kan hundi itti raawwatame meeshaan bade isaan du'anii harkifamanii deebi'anii dhoqqee keessatti darbaman abbaan kiyyaa gizee 2 biyya kanaaf dhiige. Haati tiyya ana laale haadha tiyya gammata akka ishiin itti jirtu aduutu dhiirri aduu dubartiin akkamitti ajjeefamte deebi'anii dhoqqee keessatti harkisan. Ani anaafis haadhatuuti iseentu anaafis haadhatuuti maalan dubbadha maalan isaa umaayyuun dubbadhu ani kiraan gala ture gibbii isaanii warra koon beeku ishuma tanan beeka kiraan galaayyuu ture. Ani kiraan gala daa'ima tokkoon qaba daa'ima kootis kan naa guddise siidha kan naarras illee ishii tana haadhatooti anaafillee ani haadhatuun beeku ishuma tanan beeka gaafa santa sarafnee turre nutti dhufanii onni nu argine tokkoyyuu hin jiruyyuu nu jalaaf ishii ajjeesanii sa'aatii sanitti homaayyuu beekuu hin dandeenyaanis daa'imti kootis waan jalaa du'e natti fakkaate sa'aatii sanumaa of beekuyyuu hin dandeenya agarraa dirasuyyuu sammuun keenya of nun beeku bakka dhiiga sanatti fakkaata. Maal akka ta'e hin beeku qullaatti nu hambisanii oomu tokkoyyuu hin arganne daa'imti koos waan jalaa du'e natti fakkaate san keessaa nafas anas ajjeesuudhaaf atis kan isaati naan jedhanii kanarraa kanaaf maalan dubbadha homaan dubbadhu ani homaan agarre sa'aatii sanatti daa'ima koo jedhe daa'imti koo na jalaa du'eef jedhee ollaalu daa'imti koo sii ba'ee daa'imtati kan isaati miti jennaan kan isaa miti kiraadha jedhe garuu yoo haadha tana wajjin du'uuf ka'e. Yeroo sana kayyati jedhanii achi na fuudhanii nadiin abbaa na fuudhe sin beeku achi na fuudhanii deemanii ani kiraan bira ta'a garuu haadha kooti ishiin warra kooti sin beeku ani ishuman beeka. Maqaan kiyya Buzaayyoo Tafar jedhama. Abbaa kiyya garuu waan tasaatfoo beeta kiristaaniitiif gizee mara waan astaawasoo beeta kiristaaniitiif godha malee waan biraa wani dalagu hin jiru beekamaadha jaarsa biyyaati har'a waggaa 82 har'a kunoo jaarsa dadhabaadha ijaaniin hubatu itti ol seenanii dhagaan cafacafanii abbaa kiyya akkasitti na jala ajjeesan gadda guddaatu irran jira gadda guddaa haadha tiyya dhagaan cafacafanii yaa namni irraa baase obboleessa kiyya dhagaan cafacafanii namni irraa baase kunoo abbaa kiyya cafacafanii ajjeesanii kabiyyi beeku. Maqaan kee Taaddasa Balaayina jedhama. Ani sanii 23 gara sa'aatii 4 ta'a bakka natti dhufaniituma
natti dhufaniituma bakka ana naqamanii na ari'anii oduu jedhanu narti na ajjeesuudhani Taaddasaa hin ajjeefnaa Amaaraa miti jedhatuma fokkora dhufanii ana xiqqoo namni zoor na godhe isaan jala achumaan bakka isaan nibrata kiyya mana wanna hafe wanni tokko hin dhiifne mul'ii godhanii ta'an nafseen na baay'ee malee wanni tokko hin jiru manni immoo mana addis waggaa tokkotti keessa ta'eeyyuu kun akkasitti bakka manallee nibrata mana takka wanni humnaan hin qabu amma 85 ilmeen kiyya. Maqaa kiyyaa Ababaa Waxxahan jedhama. Teessoon kiyya ganda Deemturaa irratti aanaa Zuwaayii Dugdaati. Ani xiqqoo guyyaan 23 irratti waan hin beekamne irratti adagaa wayii nugga'e. Adagaa sanni ani sa'aatii 10 ta'a. Abbaa warraa kiyya oduu midhaan eegu ani oduu qe'ee jiru ijoolleen tiyya qonnarra oduma jirtu amma sanii achi ijoolleen zaraafiin bakka dhufte hin beeku ani kuma oli malee kuma gadi miti isaantu dhufaniitiin nu wararaniitiin abbaa warraa kiyya ajjeesanii lafa godhanii ijoolleen kiyya qilee baddee anillee qilee badeetiin akkasitti isa ajjeesanii nafa isaa cicciranii gataniitiin yaatichitti ani badeetumaan qilee badee mana kiyyaa gubaniitiin hunduun nibrata kiyyaa badee isa ajjeesaniitiin nafa harka isaa muraniitiin rarraasanii oduma sirbanii qe'ee kiyyaa gatanii ba'anii deemanii manni hunduu gubatee nibranni muluu gubatee uffata halkanii uffata guyyaa mana sani namni 16 jira maatiin 16 jira ka obboleettii wajjin jechuudha isa muluun halkaniif ka guyyaa muluu gubatee manni illee gubatee akkasitti balballi isaan qabcuubaniitiin caccabsaniitiin akkasumatti isa achi reeffa isa maasaa daarii mashillaa daarii gombisanii ani immoo qilee badee qilee keessa sa'aatii 10tti galgala inni sa'aatii 10 kuffisanii galgala sa'aatii tokko bineensi na nyaataa jedhee hura keessa achi bayeetiin sanii achi reeffi kiyyaa kaasee akkasitti mana galchee oona keessa akkana bulee harbaa akkasitti namni nabbayeetiin reeffa isa awwaalee akkasitti adda kiyya namni hin qabnu anuma achi anu kiristaana. Maqaan kiyyaa Malaaka Salaam Qasiis Gabra Tsaadiq Gaarradoon jedhama. Bulchaa mana amantaa Qidduust Maariyaamiiti. Egaa ka rakkoon adda addaa kan nurra gahaa ture baay'eedha. Rakkoon akka magaalaa keenyatti gahee waan xiqqaa miti takka lamaan nutti deddeebi'ee jira jechaadha. Innis maalinni ji'a xiqimtii tarte ji'a 6 yookiin 7 dura qabeenya hoteela 18tti nama 6tu nurra ajjeefamee ture. Maalinis kunis ta'e jedhameetiniin hooggantoonni mootummaa akka harka keessaa qabaachuudhaan labsii nutti labsuudhaan magaala tana akka barbadooftuu fi qabeenyi amantaan yookiin immoo hordofaan amantaa kana akka burjaaja'ee yookiin iyyoomatee qullaattafee asii deemuu barbaadamee ture jechaadha. Kaleessa namoota mana amantaa kana gargaaru mana amantaa guddisaa ka jiru isaan immoo harka qullaatti hambisan jechuun manni amantaa kun qullaattafee jechuudha. Saniin booda namni keessaa baqataa manni amantaa qullaattafaa akka barbaadanitti itti fayyadamuuf karoora qabatanii jechaadha. Kanaaf immoo eeyyamni Waaqayyoo keessa jiru waan ta'eef dhimmi sunis taree uummanni keenyas dandamatee ammas deebi'ee yeroo kadhaabachuu jiru irratti ammas immoo lamuu kanarratti nurratti deebi'ee jechuudha. Yaa ta'u malee kan du'e ilma keenya Hacaaluu Hundeessaa silaa annutti dhufanii gadda kana waliin taa'uu kan qaban deebi'anii kan du'es nurraa qabeenyi barbadaa'es keenyaa jechaadha. Kanaaf kuni ta'e jedhamee itti yaadamee itti karoorfameetoo nurratti raawwatanii jechaadha. Kanarraan kan ka'e namoota mana galmeessanii waraqata diishii yookiin kawittiin hin hojjannaa jedhan bilbila irratti barreessaniit waraqaa lama laxxafanii irratti laxxafanii deemanii jechaadha. Inni maalinni yeroo bira geechaa manni kunniin kan gubatu kan jedhamu eeruu kennamee jechaadha. Kanaaf
dhimma akkanaa nurratti adeemsisaa jiranii. Qaamni mootummaallee warra harka keessaa qabu jira. Kaleessas magaalaa tana san barbadeessa. Har'as keessaa kan harka qabu. Har'a kallattii jijjiiratee amantaatti jijjiiranii Oromoo nyaatu deebi'eet Oromoo nyaatee jechaadha. Maaliif ilma namaa qalanii dubartii qalanii harma muranii afaan keessa godhanii deemuun ilma namaa osoo lubbuun isaan bahin gogaa isaa halbeedhaan irraa baasu jechuun qaama saalasaa muranii irra kaayanii deemu jechuun baay'ee nama gaddisiisa. Oromoo irraa kun hin eeggamu. Kuni maal inni isa kaleessa alatti argaa jirru miidiyaan yookiin tiiviidhaan argaa turre kallattii amantaadhaan yookiin amantaa biyya kana keessa balleessuudhaan yookiin amantaa arabaa biyya kana keessatti galchinaa kan jedhu namoota adda addaa aktivistiidhaan qindaa'ee biyya teenya raasaa jiru kaniin kan qindaa'ee jechuudha. Kunis maal inni dhimma amantaa kana hordofu as keessa balleessuudha jechuudha. Guutumaan guututti ifatti yoo dubbanne kana. Kanaaf jechaadha. Haaftaamuu Gammadaan jedhama jiraataa magaalaa Roobeeti. Ani akka magaala kanaatti rakkoolee guguddaa nu mudatee jira. Rakkoo nu mudate keessatti ji'a xiqimtii keessa jechaadha. Ji'a xiqimtii keessa naannoo kanarratti xiqimtii guyyaa 12 fi guyyaa 13 rakkoo hammaatatu nurratti ture. Rakkoo kana hin jedhamnetti ture ilmi namaa du'eera, manneen namaa gubateera, hoteela gara hoteela 18tu magaala kana keessatti gubatee namnis naannoo nama 6tu du'ee sababa kanaan wal qabatee yeroo sana keessatti dhimma sallaaluudhaaf maanguddoonni Maccaaf Tuulamarraa hayyoonni iddoo kana dhufanii araara gochaa turanii yeroo araara gochaa turan kana keessatti an akka dhuunfaa kiyyaatti koree araaraa san keessatti gama kiristaanaa keessaa nama 3 filaman keessaa ani nama tokko ture. Gama musliimaa keessattis nama filametu ture. Araara kana keessatti ummanni kun eega rakkoon hagana ga'u kun ummata kiristaanaa kanarra ga'ee rakkoon kun gama kamiini rakkoon kun maali akkamitti furuu dandeenya jennee yeroo mari'achaa jirru keessatti marii kana geggeessinee araara xummurree erga geessinee booda namoonni magaala kana kaantibaan yeroo san ture haala itti aanaa kaantibaa kan ture haala eega araarri xumuramee wanti marti dhumee boodatti keessumattuu naannoo maaramii teeknika iddoo jedhamee beekamu naannoon kuni naannoo kanarratti araara xumurame duubatti deebisuudhaan araara san naannoo kanatti indaganaa irra deebinee namoota naannoo kanaa walitti araarsina jechuudhaan naannoo kanatti nu fidanii yeroo achi keessa jirru keessatti yeroo wanni kun raawwatamee ji'a tokkoon booda jechaadha. Ani karaan beekamneen ani guyyaa sana manuma amantaa kanaa dhufee asitti baraaruu hin dandeenye waardiyyaa Itiyoo Telekoom taawariin eegaa achan ture guyyoota kana lamaanuu namni mana gube namni mana barbadeesse namni qabeenya namaa saamsisee fi wajjin saame Haaftaamuu Gammadaati jechuudhaan ani bakkan jaarsummaa irra jirutti egaa jaarsummaan xumuramee booda jechaadha asii na qabanii na hidhanii bultii 13 mana hidhaa keessan ture sababa tokko malee walirratti qindeessanii ragaa dharaa qindeessuudhaan yaa ragaa sunis narratti haga ammaatti ragummaan kennine sababa dhibee kooronaa kanaan manni murtii addaan cite malee kan beellamatti nama 6 taane nama 6 waliin himatamne beellamatti deddeebi'aa jirru ta'uu fi rakkoo hammaataa qabeenya gara miliyoona 1 fi tuqaa 8 akkabaabii balleessan jechuudhaan naannoo kanarratti mana guban jechuudhaan nu himataniit sababa kanaan kanarran jira odoon kanarra jiru jechaadha. Namoonni kun karaa adda addaatiin ammallee sodaachisoo adda addaa zaachaa adda addaa nurratti uumaa jiran akka uummata kiristaanatti keessumattuu erga kana godhanii booda jechaadha. Erga kana godhanii booda yeroo nu mana murtiitti dhiyaan namoota ijaaruudhaan namoota guguddaa jechaadha. Namoota musliimaa walirratti ijaaranii namoota guguddaa namoota magaala kana keessaa butukii guguddaa qaban walitti qindeessuudhaan mana murtii yeroo nu dhiyaannu sodaachisoodhaaf namoota keenya sodaachisuudhaaf mana murtii irratti hirmaatanii yeroo nu kilootatti dhiyaannu nu sodaachisuudhaaf rakkoo guddaa nurratti gochaa turan. Namoonni kana godhu akka waliigalaatti jechuudha. Nama hundallee jechuu hin dandeenyu namoota musliimaa namoonni dhimma kanarratti ijaaramanii hona jedhanii saba kana addaan kutuudhaaf akka sabaaf sablammiin ummata kiristaanaa kana keessatti hin jiraanne saboota kanaan addaan nu foo'uudhaaf rakkoo hammaataa nurratti raawwachaa kan turan namoota muraasa jechaadha keessumattuu
namoota guguddaa ta'anii jalaa hamma gubbaatti karaa adda addaatiif fayyadamuudhaan namoota nagaa waliin jirru uummata musliimallee akka nu walitti keessi keenya walitti nu madaa'u akka nu waliin hin jiraanne nu godhanii jibba guddaa nurratti uumaniira jechaadha. Ammas kanatti aansuudhaan rakkoo miilana nu mudate jechaadha. Ji'a kana keessa nu mudate rakkoo kanarrattis asii gaditti akkuma beekamu hoteelli Choombee manni munaa manni kaffiyaaloo kan jedhamu manneen kanneen caccabsanii gubanii saamanii yeroo godhamu keessatti Aga amma ka xiqimti irra jammaramee hidhamee jira. Kiraa manaa keessa jirra. Daa'iman qaba. Nama ana wajjin nama 4 qaansiraa hojjennee bullee jiraachaa jirra. Kanaan durayyuu jechuudha. Amma immoo waan nyaachisu dhabee jira. Daa'imas waan nyaachisu dhabee jira. Ofii kiyyaayis kiraa kaffalachuu hin dandeenye. Haga ammaa gaafiin tokko malee ragaan ragaanatti murtii tokko malee hidhamee waan jiruuf ani homaa gochuu hin dandeenye. Daa'ima wajjin rakkadhee jira. Kiraan manaan irratti wazzafee jira. Abbaan kiraan hin dhiisu. Kanaafuu maftee tokko bichaa barbaadan bakka waan jedhuun. Kanaaf namni gaafii tokko malee hoggaadhaaf deema kinu. Yoo deemnee gaafan mirgi wabiin isaanii hin eeggamuuf yookiin itti masakkaramee murtiin tokko ittiin kennamne haga ammaa hidhaarra jiran. An daa'ima wajjin rakkachaa jira. Isa sambiraan isa immoo achitti dhukkubaa jira mana gannaalee keessatti. Daa'imayyuu waan ittiin jiraachisu hin qabu. Isa immoo achitti waan ittiin astaamamu hin qabu. Haga ammaa akkasii dhukkubsatee jira. Ani waan godhu hin qabu kan. Maqaan kiyya Tsiggee Dibaabatiin jedhama. Wanni narra ga'ee abbaa mana kiyyaatitu hidhamee xiqimtii hidhamanii xiqimtiitti rabshaan ka'eetiniin xiqimtiitti hidhamanii rabshaan wanni ka'ee yaa'u Jawaar du'ee jira na dhaqqabaa yeroo jedhu salaama salfiidha. Gizee sanitti asiin mootuyyuu nu akkamitti akka isaan dhagaan hin beeknu nu hojii ofiiti jedheetiniin ganama bahee yeroo inni ganama bahu kan isaan karaa cufanii jiran. Karaan cufamee jira. Karaan cufameetiniin gizee jiru sila maalinni jedheetiniin achi as dhufe karaa mana amantaatti duubatti mana simintoo qaba. Maaltuyyuu dhalate maaltuyyuu gale gizee jedhu hin dhufe yoo inni dhufu karaan cufamee jira. Kaza achi bira astareetiniin suuqii ofii banatee seene gizee inni seenutti akka jiruun salaama salfiidha jedheeti yaa'eeti bahe salfiidha jedhaniitiin yeroo bahan inni mootuyyuu suuqii sanis hin banne balbala afoo taa'eetiniin jira. Achi ergas rimtaa dhagaa darbannaa jammaran. Dhagaa darbannaa yeroo jammaran kana jaran wanni baataniif hiriira nagahaa baatanii hiriira keessan nagahaan gaggeeffadhaati. Hiriira keessan gaggeeffadhaati galaa waan baataniif waan ittiin yaatan kana gaggeeffadhaati sirnaan galaa waan biraa seena mililik as keessaa baasna maaramii keessaa teeknikii jechuun maaramiidha wanni jirtu mililik as keessa haga baasnutti asiin deemnu jedhanii maaramii irratti dhagaa darbannaa jammaran. Yeroo dhagaa darbannaa kana jammaran mililikii wayituyyuu as keessa hin jiru mana amantaati mililik as keessa maal godha mililik as keessa hin jiruuti deebi'aa nurraa jaran nurraa deebi'aa jedhee dadhabeet qaama laallatutti gandattiin bilbile foolisaabatti bilbile isaatiin barbaadameetiin qoratameetiin irra gaamuu hin danda'a. Katama astadaadaratti dirasii bilbile ergasii macarrashaarra dadhabnaan humna isaatii ol taanan dhoggaa dhufe irraa kadhannaadhaan dhagaan irratti irrimtaa bu'aa dhufe amma sababni inni hidhameef yaa mikinaatuma sanirraan kaka'ee kamsaan mootuyyuu kacaaluyyuu itti fufanii haga nama ajjeechaa dirasii fiiganii haga qabeenya gubaa dirasii fiigame dakarraa gubannaan jammarraan asitti gubuudhaaf fiigatiin yeroo dhufan inni mana amantaa keessan baane wanni inni godhe tokko iyyuu hin jiru mana amantaa ofii keessa iyyuu hin deemne mana amantaa ofii xeege. Bakkeen inni itti socho'e tokko hin jiru durallee koree mana amantaa ture ammallee sababuma koree ta'e kanaaf akkamitti yoo beeta kiristaanaaf dhaabate malee wanni inni hojjete tokko hin jiru kinoota akkanatti qabeenya gube maalii ta'e jedhanii ofii ragaan irratti ragu haga ji'a kanaa kinoo hidhamee kinoota amma ji'a 5ffaa jammaree jira ragaan irratti mul'anne haga ammaa ragaadha jedhee wanni irratti raggaame tokko hin jiru hin dhiyeessan inni dhiyaachuudhaaf gizee qaxaroodhaa dhiyaachuudhaaf ta'u gizee 3 dhoggame qaxaroo isaa dhaabbachuudhaaf gizee ta'u. Asii miti heeroo fi ameetiniin ilmi namaa kan as keessaa dhiifame namni as keessa itti raguudhaaf dhiifameetiniin gizee qaxaroo ofii dhaabatu namni 300 musliimni 300 bichaan irratti fe'amee dhufe mana murtiititti jechuudha. Mana murtii sanitti dhiyeessuu hin dandeenye sodaatanii dhaabanii dhiisan. Ani wanni nuti hin guddisu hodhaan hodheetiin nan guddisa. Hizbiin kana beeku wanna biraa wanni ani qabu hin jiru duraan innis anaaxi ture barahaa keessa deemaa ture wanni inni qabu tokko hin jiru hodhaan hodhee guddisaa jira. Asiraat Kidaanee jedhama.
Bakkeen jireenya kiyyaa naannoo Ambeentuu jedhama. Aanaa Agaarfaa keessatti Ambeentuu naannoo jedhamurra buqqa'eetiin gara kolleejii Agaarfaa kanatti dhufe. Kan buqqaaneef yookaan immoo uummanni kunillee akka ho'ii qabaateetii miti. Hojjetee nama nyaatu nama akka nama kamiyyuu mootummaa waliin hiriiree mootummaa jalatti nama buluudha. Garuu rakkinni yeroo dheeraarraa dhufe akkanumatti gangalataa dhufuudhaan keessattuu amantaa irkifate amantaadhaan sabummaa fakkeessanii amantaadhaan dhiibbaa nurratti godhaa. Qabeenya keenya saamaa duniyaa keenya gubaa tuula irraa jalqabee midhaan saamicha irraa jalqabee midhaan haamannu kombaayinarii wayitaamu saamicha irraa jalqabee itti aansee mana gubaan jalqabe amma immoo achirraan aanseetiin haga qalamuutitti geenya. Yeroo qalamnu kana carraa awwaalamuutuun argan. Namni awwaalamuuf carraa qabaatellee waan tokko. Namni awwaalamuuf carraa qabaate waan guddaadha amantaa isaati. Garuu dachii keenya irratti hin awwaalamtan. Dachiin teenna teessanii miti jechuudhaan reeffi keenya guyyaa 3-4 ala bule. Bineensi irraa fixee walakkaa isaa walitti guuranii namni awwaal dhabamee wataaddaratu boolla tokkotti awwaala. Boolla tokkotti nama 5 awwaalama. Boolla garagaraattu awwaalamuu carraan arganne amantaa isaatiin tajaajila isaa kennamu san hin arganne akkanumatti akkuma bineensaatitti kaasamee tumaan boolluma tokko keessatti namni kun marti guurame kaanee biraa dhufnee nullee as hagaarra daa'ima kana qabannee dadhabaan nu keessa jira jaarsatu nu keessa jira ijoollee daa'imatu keessa jira deettutu keessa jira yaanee ji'a tokkoo fi wayi amma kun asii qorra keessatti akkanatti ilmi namaa asitti gubata. Obboleessa kiyyatu man isaa gubate ijoolleen isaa qalamuuf naanneeffamte ijoolleen 7 jalaa akka carraa ta'ee jalaa baate guutumaan guututti meeshaan horiin wanni tokko osoo nafin obboleessa kiyya jalaa fudhatame ani keessaa dhiyeesseen bahe naannoo kanatti amma qubadheetiin as jira obboleessa kiyyaa waliin naannoo kiyyaa waliin nama guutuu nama ta'e waliin naannoo kanatti argamna. Akka dhuunfaasitti illee naanneffamaatiin turanillee nama galmaa'eetiin du'a keessatti hiriira keessaa nama tokko. Balaayinesh Geetaachoo jedhama. Sababni ani dhufuu danda'eef sababa jeequmsaan. Jeequmsi sunis kan irratti eegalame bultii 23tti maaksanyuu jechuudha. Sababni kun kan ka'uu danda'u sababa amantiitiin. Kirrii keessan kutaan jechuu jira. Obboleessi kiyya Haayilee jedhama. Amma osuma inni na waliin jiru kirri kee kuteedhani. Kirri kiyyan kutuu jedheen. Deemtee masgida na waliin salaattaa nu wajjin salaachuu qabdaa jedhani. Ani isin wajjinlee salaatuu hin danda'u jedheen. Sababa saniif qaluu danda'a mucaa kana. Erga qalanis immoo daa'ima isaa daa'imni waggaa 3 kana bira jiru kun wayita san immoo daa'imni reenfa irratti jige daa'ima sannan kaasutti ta'anis achumattan jige erga san namni ollaa akka tasaana argee na kaasan reeffa sanirra reeffi sun haga guyyaa 3 ka'uu hin dandeenye lafti keenya achittis awwaalamuu hin dandeechanii kan jedhurraa sababa saniin mucaan kunillee erga qaama bultii 3 ga'een booda reeffi sun dhugaanu reeffa awwaalillee jennu reeffis gubateera reeffa illee jedhamu yaa qaamni kun mummurameera ibiddaanis guggubaniiranu. Maqaan kiyya Yeenii Alamaamoo jedhama. Ambeentuu dhufnee kolleejjii jira. Sababa guyyaa sanii soostir abbaa warraa kiyya abbaa ijoollee 4 kan nu jala ajjeessanii nu jala raawwatanii qalanii ajjeessanii jechuudha. Guyyaa sanii soostii 9 irratti nu jala ajjeessan amma immoo guyyaa sanirra jammarree baqanneet biyya san keessa baanee Ambeentuu keessa baanee ma'akalli kolleejjii mangistiin nu asaffaree jirra jechuudha. Garuu guyyaa sanii soostitti guyyaa inni du'e sani erga inni du'e guyyaa 3ffaatti awwaalame jechuudha. Wamaayyuu barreessine wanni isaan itti ajjeesamuu danda'an hayimaanootidha kirriidha bakka. Hayimaanooti keessanii kirriin keessanii kutaadhaati afaan Oromoo kun kirrii teessan kutaati Oromoo ta'a nu duuka salaataa isaan immoo nu kirrii teennan duutuma kirrii kennan duuna malee kirrii kenna ofirraa hin kunnu otta jedhan nu bira baasanii alatti isa ajjeesan jechuudha. Maatii keenya wajjin jira otta isaan hoo jedhanii gajaraa fi loodii qabatanii nutti dhufani ijoollee anis du'aa du'u ijoolleen tiyya zariin tiyya hafuu qabdi ijoollee naa oksii naan jedhee ana boqqolloo keessatti ooyise ani boqqolloo keessatti isa immoo qabanii bayan kottu ati yoo kirriin nu duuka kutte nu duuka salaataa yoo kirriin kutin si ajjeesnaa jedhaniitumaan qabanii bayan ani duuti tiyya du'umaa kirrii kiyya wajjin ajjeesaa malee hin salaatu jedheetumaan duuka gadi ba'e alatti fuudhanii gajaraan qalanii ajjeesanii ijoollee abbaa 4
qaqqalanii bootatti addaan babbaasanii deemanii jechuudha. Ottanu boota kannee baanu san ajjeesanii qaqqalanii bira deemanii jiranii jechuudha. Kirrii tana maaliif hin kunneedhaan hin kutuudha kirrii waan biraa mara kun qabu. Dargaggoon jiddu galeessa dubartoonni wajjumaan guddanne olloma kenna hin jiran jechuudha. Hin jira namni tokko mee mucaa kana bakka erga inni hayimaanotii isaatiin salaatu dide suuta amansiisna isaa ka jedhullee hin jira. Inni immoo inni irra caalaan immoo baay'ina waan ta'aniif nu hin dhiisnu har'uma kana nu duuka yoo kutee nu duuka maskiida deemee salaate hin ajjeesnu yoo garuu nu duuka salaate hin ajjeesnaa jedhaniitumaan dubbatan ol hoogganillee garii garuu hin ajjeesnaa maaliif erga Oromoo kenna duuka hin salaatiin hin ajjeesnaa jedhaniitumaan diddan ajjeesanii isaanii baadheedha nama kuma kudhanii ol ni ta'u biyyattiin hin mul'atu. Biyya mootummaan caaseffama diriirsee qaamota nageenyaa gubbaa federaalaatii hanga gandaatti buusee waajjira poolisii aanaatii eegalee hanga raayyaa ittisa biyyoolessaatti tokko ta'anii akka hojjetan beekamaadha. Guyyaa adiidhaan eegalamee hanga reeffi ilmi namaa guyyaa 3 ala bulee saree fi waraabessi nyaatutti qaamonni nageenyaa biyyaatii ba'aniiru akkamitti isinii qaqqabuu dadhaban yeroo jennee ajaa'ibsiifachaa gaafannu deebiin isaanii ajaa'ibsiisaanis akkas kan jedhu ture. Poolisiin nutti hin baane tasaa 9 irraa qaban mana kiyya abaqqaa haga saa 7tti boba'e qeenki. Poolisii karaa cufamee bakka dhufnu hin qabnu sin dhaqqabnu naan jedhani poolisii bilbilleetiin bakka karaan hin jiru karaan cufa ka biraa isaatiin bulchiinsa jechuu ka gandaa bulchiinsa maaloo na dhaqqabii jennaan karaan hin jiru karaan cufate garam si dhufaa naan jedhe akkasitti halkanitti akkana ta'aa bulleetiin reeffa qabadhe. Qaamni seeraas dhufeera. Qaamni seeraa erga dhufeen booda nu humna keenya olii kana kaasuu hin dandeenyu jedhanii tarkaanfatanii biraa deeman. Gizee isaan dhufan isaan ibiddi bobaas jira du'aa namooleenis du'aa jiran garuu humna kiyyaa olii jedhanii biraa deeman. Wanna takka omaayyuu nun goone namooleen tun humna kiyyaa olii itti aanaa waama malee jedhanii reeffa Salamoon Balaayina birumaan taranii deeman arganii jiran hin kaasnas hin jenne achumatti ajjeefame haxirima jalatti arganii abboon nurraa amsaa kun asii gadi illee ibiddi boba'aa jirra osoo jennuun akkamitti kaasna kun humna kennaa olii jedhanii nu bira taran. Erga isaan nu bira taraniiti ka federaalonni nu geetteet kaasne nu kaasanii nu akkanatti nu gugguranii reeffan jedhamu bakka ibiddatti bobeessanii qaqqalanii jiranii boota hedduu waraanamee jira hin beeksisu jechuudha garuu kirrii isaatii fi mattaawaqaa kiisii waan qabuuf isaan argine isa mana isaa achi kaasne nu kaasanii makiinaa isaaniitiin nu guranii reeffa mana nu ko'anii guyyaa 3ffaatti isaanumaan dhufanii bool'oo nu qotanii isaanumaan dhufanii bool'oo qotanii nama 5 boota tokkotti takka dubartii beeta kiristaana Qiddus Goorgis beeta kiristaana Ambeentu Qiddus Goorgis irratti lafa Oromiyaa irratti hin awwaalamanii bakka beeta kiristaana kanatti awwaalamuun qabanii garuu kadhalannes itti guddannes akkoon ta'ennes akaakayyuun kennes warri kennes itti guddate isum achuma biyya biraan beenu nu Oromoo. Qaamni seeraa heeroo walii kennaniiranii natti fakkaata. Sa'aatii halkan keessa sa'aatii 7 wanni calqaban. Sa'aatii 7 irraa jammaree haga sa'aatii guyyaa sa'aatii 7 dirasi wanni takka gargaarsa godhanii hin jiru. Balbala poolisiititti goommaa gubanii mana kiliinika qorsa abbaan fadhagee siyaasaa keessatti kan jiru siyaasaa kan hin argine gubanii meeshaa fixanii akkasitti gubanii dhiisanii jiran. Balbaluma isaaniitti wadulaallee oduu amma akka ijaatiin dhugaa wadumateera asfaaltiirra meetira 10 yoo ta'e poolisiin homaa kan nu dhaqqabeellee nu jedha hin jiru silkii cufu silkii karaa isaanii yoo bilbillee jennu silkii namni nu kaasu hin jiru. Namni tokko maaltu asitti jige jedheetti qaamni nageenyaa tokkochi maaltu jige nama sariin jenne reeffi isaanii sa'aatii 8 walqatti ka'e. Namni hin du'as nama ibiddatti gubuu ishee tana haadha teenya tana ibidda sagaa turannatti nasan ajjeesanii erga kaanii gubuudhaaf jechuudha. Gubuu maaltu erge kana maaluma jedha laata mangistiin ani kana jedhullee wanni jedhu tokkoyyuu hin jiru bakka maaluma jedha sagaa turannatti irratti nasannasuun abbaa keenya kanan looyyuu gubuudhaaf irratti nasannasamee jedhanii maaltu erge laata kana waan godhu isatu beeka. Maaliif kana duras hoteela Baalagaruu irra gizee gahanii yeroo gubatu lallabachaa ture na dhaqqabaa jechaa ture ajajni nuun kennamne jechamaa ture yeroo san irratti
ajajni hin geenye osoo jedhamu hoteelli suni barbadaa'ee gubatee jechaadha. Qabeenyi sun marti badee ammas immoo yeroo mara yeroo nuyi iyyannee yookiin immoo qaama mootummaatti nu dhaqqabaa jennuuni yeroo mara ajajni hin geenye jedhama. Qaamni nageenya ni jira. Hidhataan gandaa jira. Bulchiisonni gandaa jirani. Homa takka bu'aa nu godhan hin qaban. Achirraan aanee immoo eega lolli kun jalqabamee gubaatiin kun ga'ee duuti namaa ga'ee poolisiin dhufaa ture makiinadha. Poolisiin dhufe naannoo kana yoo manni gubataa jiraate konkolaataan akkana ol deema. Gara gubatiin san ol deema. Gara naayyoo wayni jiraate gara silaa sagaleen jiru san dhiisamee gara na deema. Kanaaf miidhaan guddaan guyyaa tokko lamatti wanni dhaabatu danda'u guyyaa lama guutuu nurra oole humna poolisiitii ol ta'e jedhuu hin danda'amu. Osoo rasaasa 3-4 dhukaasame manni har'a 50 yaga 60 gubate kun 10 gubatuu dhabuu danda'a. Garuu carraa san hin agarre guyyaa tokko gubataa oolet guyyaa lammata illee itti tare osoo poolisiin naannoo kana keessa naanna'u manni kun marti gubatee namni kun marti buqqa'ee reeffi namaa guyyaa 3-4 ala bule sadarkaa kana geenne. Ashiin duwwaa dhumu eeganii wanti tokko nutti hin baane. Ta'e maatii keessan kaansaa abbaa manaa, kaansaa obboleessaa fi obboleettiisaa, kaansaa haadhaa fi abbaasaa, kaansaa akkoof akaakayyuusaa dhabee kan carroome awwaallatee kan carraan hin arganne bineensi nyaateera. Isinoo warri lubbuu qofaan ooltan maal keessa jirtu eessas jirtu jennaanis akkas nun jedhan. Amma boqadhee jiran boqadhee qe'ee kiyyaa inni manni gubate nibranni bade isa dhabe maatii kiyya dhabe hagaadha maatiin qe'ee hin galle hagaadha akkasitti adda kiyya boqadheetiin Araxaa katama jedhamu Araxaa keessa jira abbaan kiyyaa achi jira dadhabaadha. Qaamni mootummaa yaa akkuma deddeebinu kana maal nu gaafatarree kana isinii godhamaa malee nu maaltu nu godhamee fooyya'ee xilaa achitti waan tokko hin jiru akkamitti nu waxalla'anii ol hin deebine nu amma ganduma jirre erga bultii ji'a tokkooti kun ji'a tokkoo fi bultii 3 har'a erga mana keenyaa baane. Ani ammas ganduman jira maatii 5 wajjin maatii 5 qabadhe erga guyyaa saniitti amma ganduman jiraan. Taxalle mana kiristaana beeta kiristaanii kan asumatti kun fir xiqqoo firman nuu fida. Nu sila keenya gannees babaane hin qabnus fudhatanii dhume. Ani fira bira galee fira bira hin jiraawu. Sanirraan immoo obboleettiin koo tokko hin jirti kan na bira teessu xiqqoo ishii lukaaf na jalaa hin cabde kuftee axiriirran iddaa utaaltu yoo fiiganii dhufanii nu taalte axiriirran kan utaalte lukti ishii miidhame ishiis hin agarre namni fuudhee isii gara warraa hin geesse. Ani ollaatti makamee asubatos kana kanallee nu fidanii homaan dandeenye daa'imti koos na jalaa dhukkubsatee fuunee ollaatti makamnee mana firaa jirra agaarraa nuuf immoo wanni tokko nuuf hin hafne mana keessatti humni tokko nuuf hin hafne homaan arganne har'a maxxannee jirra maxxantummaadhaan jirra akka taanu kaamaalan beeka har'a geenye garuu. Amma kaabboleetti deemna bira jirra eessa dandare isaan du'ani. Dhukkubsataan erga du'ee dawaan argamuun bu'aansaa tarii barbaachisaa ta'uu baatus tarii namoota gara fuulduraatti dhukkubsachuuf jiraniif ta'us dawaan argamee dhukkubsataaf laachuu dhiisuun immoo yakka isa jalqabaarra hammaachuun isaa hin oolu. Yakkamtoonni kun erga waan barbaadan akka fedha isaaniitti raawwatanii boodahu to'annaa jala oolanii jiru maal quba qabdus jennee isa kaasneef akkas nun jedhu. Garuu harka baay'inni hin qabamne maaliif bosona keessa jiru. Astababarii isaaniiti agammaatu naan qabamne. Inna abbaan illee gooben illee naan qabamne ani garuu amma maatiitti amalakkannee rageechine. Guutumaan guutuun ool. Ammumaa dhufaniitiin ebaluun illee arganne jedhanii nu gaafataa jiranii. Ammallee shakkamtoonni kun hin qabamne hoora jiran. Ammallee carraan nu galuu nu dhoggu wanni tokko guddaan isaan ala jiraachuu kan. Isaan ala jiraachuun kun ammallee shakkii nu qabna. Guutumaan guututti yoon galin deemnee hojii kennuu badhee baanee hojjetatu hin dandeenyu. Achillee gallu akkaataa itti bullu kanaan dura rakkoo kanaan dura nurra ga'een shakkii guddaa qabna. Kanaaf galuuf hojiin hojjetamu hanqina hin qaba. Hojiin kun osoo hanqina qabaachuu baatee galuuf wanni nu dhoggu hin jiru. Yoo of dura duuni keenya nurraa dhaabate hin galu. Amma kanaan dura yeroo 2-3 tartiibaan buqqaan. Yeroo dura buqqaanu hin himanne. Jaarsummaa godhame. Lammatan buqqaame. Jaarsummaa godhame. Amma sadeesotti guutumaan guututti namni ilmi namaa rabbitu baase malee guutumaan guututti achuma hambisamuuf yaalii godhame jechuudha. Baay'eewwan yakkamtoota yakka raawwatanii
guutumaan guututti akka to'annaa jala hin oollee fi murtiin barsiisaa ta'e akka itti hin laatamin ragaa onkololeessaa kaasuun gahaa akka ta'ee fi rakkoo amma uumameefis inni onkololeessaa hamilee akka laate xiinxala kan barbaachisu miti. Deebitanii qe'ee keessanitti galuuf abdiin keessan hammamii qaamonni to'annaa jala hin oolin kunoo isinin doorsisanii jennee gaafii kaasneefis deebii isaanii sodaadhaan akkasitti nuuf ibsu. Ammallee doorsisaa jira bakka yoomumaayyuu ifan taane kun ibidda dikee keessatti gizee mara. Maaliif har'a naqabinnu boru naqabinnu jedheetiin namni ilmi namaa ilmi dhiiraa siqiqiidhaan jira. Namni gadi bu'eetiin argaa jiru hin jiru. Ragaa mataa gizee yeroo irratti bahuudhaaf dhufan namichi kun qabameetiin hin gizeedhu. Hizba kiristaanis sodaateetiin hiriirsan battanamee okateetiin hin gale. Kanaafuyyuu mootummaan nun beeyne nu laaluu qabaa. Nu laaluu qabaa. His sodaate ilmi namaa bahee dubbachuufuu sodaate beeta kiristaanii tanaafuyyuu sodaanne kiristaanni sodaatee jira. Guddise ammallee odoo karakkinni akka duraatitti deebi'u taate ilmi namaa hin bahu hin gubata maaliif kakaleessa qabame maal godhee kanaafuyyuu nu beekadha rabbii jedhaati rabbii gaditti har'a maatii keenya fi abbaa warraa keenya fi maatii isaa kana waliin nuu gaha rabbii jedha gizee jarri nama 300 ta'aniitiin nurratti dhufan ijoollee xiyya qabadheetiin mimmaan kiyya dhangalaaseetiin hin gale naqalan na haa qalan har'a edana nan bulchin jedhe ammallee naqaltu malee bakkitee nan jalaa dhaqu tokko hin jiru. Kanaafuyyuu rabbii jedhaati waan rabbi isinitti mul'ise zim jettanii bichaan waraabdaniitiin hin deeminaati maaftee tokko nuu godha. Sodaa qabnu sodaan nu qabnu isaan bosona jiran biyyatti aanu biyya gaasaraa jedhamu dambal jedhamu keessa jiran amma wanni kun isaan achii dhufaniiti nu ajjeesan. Maaliif isaan namoonni sun bosona jiru hundi hin qabamne akkamitti biyya san keessa kaleessa warra kenna abbaa ijoollee kennaa warra nu jala ajjeese wajjin akkamitti jiraanne akkamitti deemnes nus hin argamnu jechuudha haganayyuu argamne nun hin awwaalamnu jechuudha nu. Amma zaachan jiru maali? Eega kana godhaniin booda lagannaa gabaatitu ture. Lagannaa gabaati jedhamee as keessatti ture kana keessatti keessumattuu uummanni doonsaa jedhamu kun uummata kiristaanaa baay'ataa rakkoo kanaan wal qabatu keessatti manni namaa gubachaa bakka jirutti ilmi namaa halbeedhaan qalamaa bakka jirutti maaltu lagannaa nu barbaachise qabsoonnu itti asirratti qabsoofnu maa inni du'uuf qalamuuf qabsoofnaa jechuudhaan uummanni naannoo kanaa mana hin cufne doonsa uummanni doonsaa kun uummata addaatii qabsoo keenya keessan jiru uummata kana uummata keenyaa miti jechuudha rakkoo adda addaa nurratti akeekkachiisaa turan jechuudha haga ammaatti rakkoo hedduutu ture haa ta'u malee rakkoo jiru kana keessatti samoona kana ammallee jaarsummaa sanirra jirra anis dhimma kanaan haamileen kiyya na tuqamee akka namaatti yoo manatti galee taa'e sabni kun hin rakkata uummanni kiristaanaa kun hin miidhama jechuudhaan jaarsummaa sanirraa nafne haga ammaatti illee jaarsummaa san keessan jira jaarsummaan sun amma sababa adda addaatiin gizee jaarsummaa sanirratti matamu magaalaan bakka lamatti wal qooddee jirti magaalaan faawunteen addabaabaayii waaqoo guutuuti gadi akkuma jirutti mana banuu didee tan kanaa olii immoo waan mana banaa jiruuf jedhamee akeekkachiisa adda addaatitu achi keessatti rakkoo adda addaatitu ka'aa ture jechaadha. Kanaafuu wanni jiru kanuma. Ammallee edaasitti bakka sanitti deebitee hin galtu garuu mormarraa murra malee jedhan. Innaa axirii yalaashollollokaniitoo akkanatti nu laalanii nutti dhaadachaa jiranii. Araan intalma Oromiyaatiin irraa ta'anii waan an hojjedhee foon na urii qabaadde qaxxala yookaan immoo ani biyyiin itti dhaladhe itti wuldiin kiyyas kanuma warra daa'itoo isaati achi biddeen afaan mana dheeraa kanatti as siqee dhufe ani amma soorri kiyyaa waan hin qabu hunduu as jira ani gara itti deemu qabu. In jedheeni akkabaabii komiteen immoo ilaallaa jedhanii olii gadi godhaa jiranii kana bichaa ofirraa qabna malee nu wanni tokkos wanni nu dhufes wanni nu qarqaaranii beri bootan keechan kana koottaa taasa baraanu jedhanii saniin agarree. Injira baanee galuu hin dandeenye ammallee eeggadhaan hin jedhan ijoolleen teena baatee galuu hin dandeenye nu baanee galuu hin dandeenye eessadhan bitti dhalanneetti guddanne as biyyi been hin jiru garri itti deemnu eessamee. Maayyuun dubbadhu adada wanni tokko rokkeettiin illee haa tokko yaa rabbi maaltu nutti dhufe laata ammallee sanumaa laata onneen asiin nu ba'uuf homtuu nutti nafu bakka homtuu nutti nafu gizee hundee hin yaanna hin assaamna manatti hin nyaannu nu maaltu jira bakka assaaba isaaniiti gizee hundaayyuu wanti tokkollee koshaa jedhu bakka dhufan eessan baana akkam ta'an kanatuyyuu nutti dhufan bakka akkamitti akka jiraannu kaan maalan beekan beeku ani. Nu eeggamaa laata seerri kun maali wanta akkana ta'u kun nurraa hafaa laata yooma akka nurraa hafu maalan beeka malee nurraa hafaa laata akka jireenya keenya jiraannaa laata
abbootiin keenya tasaaqaqanii nullee ijoolleen isaanii tasaaqaqni aga yoomii akkanatti jiraanna laata wayi mana qabaannee biyya biraan deemnu biyya beeknee baqni itti baqannu tokko iyyuu hin jiru ani hin beeku akka godhamu kaniif immoo murteen tokko nuu kenname warra du'ee kana dhiiga isaanii waan dhiyoo nuu hare malee ani hin beeku ani onni dubbadhu hin jiru sammuun koo likkiin hin jiru ani na jeeqamee jira sababa kanaan sammuun kootillee na jeeqamee jira daa'imti koos gaafsan kan du'u waaqayyo naa baasee jira obboleettiin toos cabdee jirti luka ishiitis kan fayyisu rabbuma garuu kana hunda keessa tarraa laata har'as siqiqiirra jirra boru siqiqiirra jirra nyaannu nunnu nutti hin goru akkan hin jirru bifti keenya nu qayyarame nama babaane waan uffannu dhabne maal goona kaa'ishi mee akkam taana kaa'ishi maalirra jiraan nu qara nu dabarti jechaaf biyyee nyaannee nama jala deematu nu dabarti jechaaf kan jiraachaa turre ammoo sanuu nu hanqanne ka maal goona ishi maal fuuna kaa'ishi ani hin beeku bakka fitadheen jiraan ani fitadheen jira kiristaanni abdii hin kutu akka jedhame isinirraatii argine jirra mootummaarraa ammas abdii akka qabdan ilaalaatii jirra isa dhumaatiif gidiraan kun akka deebi'een dhufnee fi gidiraan kun madda isaarraa akka goguuf ergaan cimaan mootummaaf dhaamtan maali kan jedhu xumura gaafii qophii keenyaati. Mootummaarraa wanni jiru naa gargaaru barbaada kan uummanni wanti jiru ani meeshaan manni gubate nibrata bade kana mulu odoma wannoo jedhu bakka mootummaan naa gargaaru jedha akka biraa maal jedhaareen isa dhabe takka isa dhabe maatiin maaliin guddisaa ijoolleen torba qaba maaliin guddisaa ijoolleen tunniin maaliin guddatti kanaaf ani abbaa warraa kiyyaas dhabe garagara faca'ee jira maatiin kiyya. Nu garuu gubanne homaanaafne qarqaarsa nu godhe waan isatti mul'ate akka nu qarqaaru kanaan isaanin jedha nu silaa hin hafne kun ammas badhee jirra ilmi oromiyaa ka oromoo kana godhe kun ufumaafuu maali jiruun keenya jiruudha jennee Itoophiyaa keessa jenneen deemnu nu har'a bultii ji'a tokkoo fi bultii sadiitti har'a alatti akkanatti hanqaqqaamne aalamni kun akkanatti gubannaa namni garuu gara biraatiin dhufne as keessatti guldii as keessatti nu gara deebinuus hin qabnu ammas sassaan tan nu as faraarra usan nurraa dhoowwanii jaarsi biyyaa akka nutti erganitti kun ergama nutti erganii akka nutti erganitti namni manni musliimaa na cinaatti gubannaan ofuma balleechinee tan jedhanitti yaa'anii irraa dhaabsan ofuma balleechinee ishiin kiristaana ishiinaa gubattu malee inni hin gubatu ofuma isaanii warrumti hoo jedhu sun wallumti hoo duraan irraa dhaabsan birkaallee naalaa cabsan birka akkanan bishaanuma san odunatti illee qabate ofirraan dhaabsine birkaalleen qurxan innaa adagaa baay'ee nurraan ga'anii kana gurri mangistiitillee nu haa dhaga'uu warri immoolee nu qarqaartanillee waan rabbii garuu jedhee akka nu qarqaartanii gara nu gootanii gara nu qajeelchitaniitu nu qajeelchitan nu mangistiillee hin eegganna isinillee immoo hin galatooffanna dhuftanii nu gaafachuu keechanii eessa jirtan jechuu keechaniif galatamu guddaa isin galateeffannaa kiyya kana amma ala jiraan mana jiru amma ala jiraanu maatii shawwajin bayee kinu to biralla maatan jira olan deema gadan deem akka kana keessa jirra keenya oromiffaan keenya akkanatti nutti bushaa jira sin jechuufan orominnatiin keenya bushaa jira እንግዲህ mootummaan waan hunda laale isaan garuu nun deebi'an waan barbaachisaa ta'e jarattii tana nuu soqanii dhiiga isaanii akka nu baasan barbaada waan biraa waan barbaada isaan badan isaan soqanii bakka isaan jiranitti mootummaan agamma eessa buutan maalirra jirtan nun jedhamne ji'aaf deemna kunoo mootummaan wanne garuu wanne akka nutti fakkaatutti mootummichi irmijaa gaarii akka nu fudhatu tarkaanfii gaarii akka nu fudhatu dhiiga abbaa keenya kana abbootii teenya kana akka dhufaatti nu jalaa hin ganne maantu naa tanaan naqa akka waan tokkorra nu oolchuun jedhaan waan tokkorra akka nu oolchu gadda keenya kan ajanii keenya kan keessi keenya gubatee waan jiruuf waan tokkorra nu oolchu mootummichi jenna kana jedha. Nu mootummaan ammallee yoo ta'e yakkamtoota kana dalagde iyyaandaandiin hin jirti tokko tokkoon isaanii hin jiran hin beekanillee caasaan mootummaan as keessatti kaa'ee bulchiinni xaqilaalaa waan beeku iyyaandaandii lafa jirtu guuree seeratti akka nu dhiyeessu lammaffaa nummoo kan dalagaa kanatti akka maleetti adagaan nurra ga'ee jedhu qabeenya mootummaa wanni nu gaafannuun akka daddafee atantamaan nu dhaabee mana keenyallee bootaa sanitti akka nu deemise
moraaliin keenya akka tuqame kanatti mootummaan akka nuu deemisu. Nama kiristaanaa bichaa suuqiin isaa kan gubatu, nama kiristaanaa bichaatu manni isaa kan gubatu, nama biraa hin tuqamu. Ka akkanaatitti wanni jiruuf kana kanatti ergaa gara mootummaa dabarsuu barbaanna. Mootummaan atantamaan oolee oduun bulle daddafee akka gargaarsa kana nuu godhe mana keenyatti oduu ooleen bulle akka nuu deemisu hin barbaanne. Nu biyya deemnutti waan hin qabneef Itoophiyaa zeeginnatiin keenya Itoophiyaa waan taaneef kanaan akka nu ergaa nu dabarsitanii qaama barbaaduuf alama Itoophiyaa muduu akka nu beeksistanii barbaada. Ajajni labsi akkanaatti soo kan jiraatu ta'e mootummaan fuulduratti sirreessee lubbuun namaa bahuun dura qabeenyi namaa barbadaa'uun dura dhaqqabee uummata kana baraaruu qabaa jechuudha. Haga uummata kana bulchutti jechaadha. Kanaaf mootummaan labsii kanas ta'ee yookiin immoo namoota kana haala kana qindeessan kana yeroo mara hordofee to'annoo jala oolchuu qaba. Maaliif jechuun noo barbaanne asii magaalaa Roobee kana keessatti kan gubee deeme bulchiisni kantiibaa har'as Shaashamannee dhaqee gubee jira jechaadha. Kaleessa amantaaf amantaa asitti buusee maskiin akka nurra asitti mana amantaa maddiitti ijaarramee uummanni walitti godhaa ture. Ajajaan poolisaa har'as immoo ajajaa poolisaa waliigala godina Baalee ta'ee asitti deebi'ee jira amma yeroo ji'a tokko hin guunne kanatti jechuudha. Ammas maali haalli qindeeffame suni galma haga ga'utti hojjechaa jiran jedhu. Kanaaf mootummaan hordofee kanneen namoota akkana godhu kanas to'annoo jala oolchee fuulduraaf osoo qabeenyi namaatiif lubbuun namaa hin bahin mootummaan bira dhaabbatee labsii akkanaa kana fooyyessee akka namnii fi uummanni kun baraaramee eeguu jechuun barbaada. Mootummaan waan nu godhu qabu deeggarsa baay'ee nu barbaachisa. Daa'ima kana guddisuufis abbaan qabu haadhan qabu mootummaan waan godhee karaa tokko nu kennuu qaba. Deeggarsas nu barbaachisa. Deeggarsa isaatiin akka bulluun barbaadan akka kiyyaatitti. Dhaamsi nu dabarsinu mootummaan nama kamiyyuu ija tokko yoo laale amantaa kamiyyuu akka nama tokkootti yoo laale lammiin kun lammii Itoophiyaadha jedhee yootiin wal fakkeesseetiin waliin nu fudhateetiin laalee ija tokkoon qaamni seeraa yoo nu jiraachise rakkinna hin qabu. Duniyaan badelle hin argamalle ammallee garuu carraan akkaataan itti nu deebi'uuf yaalii nutti godhaa jiran dhiibbaa qabu. Amma duniyaan keessanillee guutumaan guutuutti isin hin deebi'u jedhamne jira. Horiin keessanillee guutumaan guutuutti isin hin deebi'u jedhamne jira. Manni keessanillee akka jiru sanitti isin hin deebi'u jedhamee jira. Sanumaayyuu ta'ee akkasumattuu hanqinna qaba. Akkuma amma jedhamu kanattuu hanqinna qaba. Haga amma ijaarsi manaa hin raawwatamne guutumaan guutuutti. Horiin bade guutumaan guutuutti hin deebine. Duniyaan saamame ganduma nu keessaa baane kana keessa tuulamee osoo jiru walakkaan isaan deebine. Kanaafuu carraan deebi'uu kennaa hojii hojjetamu irratti hirkateetiin hin ta'a jechuudha. Mootummaan wanni godhuu qabu seera jala warra akkana nu raawwate kana seera jala to'annaa jala nu ga'e mootummaa isaa seera mirkaneesse nu to'annaa jala nu oolse nama nu ramadee nama nu eegu seera nu godhe nus nu laalee nu haymaanotii kennan har'a kan nu qalamaa jiru kirrii kennan kan nu qalaa jira ijoollee tanas nu laalee ijoolleen nu guddisee nullee to'annaa isaa seeraan nu qabate inni akka nu guddisuu fi akka nu jiraachisu seeraan nu haa godhu ijoollee teenallee nu haa guddisu abbaan qabani lafa qotanneetti jiraanna nu yogutoo jiraanna qotanneetti lafni isaanii ka Oromiyaati lafni ka Itoophiyaa muluti garuu nus Itoophiyaadha. Lafa isaanis nurraa fudhatanii jiran hin qonnu jedhanii manas nu ari'anii waan jiraniif eessa ijoolleen tunni guddoon kan kutaa 8 barattu tunniinis eessatti itti barattis eessatti guddattis amma deemaa galaa nuun jechaa jiru ijoolleen tunni abbaa isaanii akka itti ajjeesan arganii jira akka inni itti du'ee guyyaa 3 illee reefi mana bulee arganii jira mana san keessatti isin ijaarraa mana taa'aa ijoolleen achitti barattanii oo jedhamu akkamitti jiraachuu dandeetti sammuun namaa ni jiraata hin jiraatu. Innis takka du'e ijoolleen isaa immoo boota wayirra kan nu geettu mangistiin nu laalee ijoollee tanas laalee nu guddisee nu qarqaaree nu amma kan namaati miti ammaachi kan mangistiiti jechuudha mangistiin nu guddisee boota wayirra nu haa geessu nu haa taa'otu jedhaan gara. Gara du'aatti kan oofaman baas qalamuuf kan itti murteeffames oolchi kitaaba fakkeenyaa boqonnaa 24 lakkoofsa 11 nu haa turu.
እግዚአብሔር ጸባኦት አምላክነ